Waxabajjii 3 2026 oduu Sibuu Neetwork yeroo kana isin biraan geenya. Dursa hangafoota oduu. Mootummaan Ameerikaa imbaasota isaa Afrikaa keessatti viizaa kennaa ture daangessuun dhaga'ame. Mootummaan Ameerikaa imbaasota isaa Afrikaa keessatti viizaa kennaa turan daangessuudhaan 50 gara 20tti gadi xiqqeessuuf akka jiru ibse. Lakkoofsi lammiilee Afrikaa kibbaa gadhiisanii ba'anii dabalaa jira jedhame. Keessumaa mormii yaaddoo nageenyaa fi godaansa seeraan alaa irratti ka'een booda lakkoofsi lammiilee biyya alaa gara biyyattii deebi'anii dabalaa jira jedhame. Hojjettoonni mootummaa Saawudii hedduun malaammaltummaan shakkamuun to'atamuun isaanii ibsame. Abbaan taayitaa to'annoo fi farra malaammaltummaa Saawudii Arabiyaa baatii caamsaa keessa hojjettoota mootummaa 160 yakka malaammaltummaa himachuun to'annoo jala oolchuu beeksise. Bal'ina oduutti ceena. Mootummaan Ameerikaa imbaasota isaa Afrikaa keessatti viizaa kennaa ture daangessuun dhaga'ame. Mootummaan Ameerikaa imbaasota isaa Afrikaa keessatti viizaa kennaa ture daangessuudhaan 50 gara 20tti gadi xiqqeessuuf akka jiru ibse. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi imbaasiiwwanii fi konsilaawwan Afrikaa keessatti argaman kanneen lammiilee Itoophiyaa alaa gara Ameerikaatti deemuuf viizaa gaafatan baay'ina isaanii daran hir'isuuf karoorfachuu gabaafame. Gabaasa tajaajila oduu Associated Press irraa ragaan qondaaltota Yuunaayitid Isteetsi 3 boobeeffachuun akka gabaasetti imbaasotaa fi konsiloonni Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa iyyannoo viizaa keessummeessaa jiran gara 50 ta'an torbanoota dhufan keessatti gara 20tti gadi ni xiqqeessa jedhamee eegamaa jira. Guyyaan sirni jijjiiramni sun itti hojiirra oolu kan hin murtaa'in ta'us Waxabajjii 2028 akka lakkoofsa Itoophiyaatti keessa hojiirra ni oola jedhamee eegamaa jiraachuun qondaaltonni maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan boobeeffachuun maddeen oduu gabaasaniiru. Akka gabaasicha keessatti ibsametti giddugaloonni 20 tajaajila viizaa gosa hundaaf kennuun itti fufan keessaa Abuja, Cote d'Ivoire, Accra, Ghana, Finfinnee, Itoophiyaa, Cape Town, Afrikaa Kibbaa, Dakar, Senegal, Dar es Salaam, Tanzaaniyaa, Jibuutii, Johannesburg, Afrikaa Kibbaa, Kampala, Uganda, Kigali, Rwanda, Kinshasa, Congo, Lagos, Nigeria, Lome, Togo, Luanda, Angola, Malabo, Equatorial Guinea, Monrovia, Liberia, Nairobi, Kenya, Port Louis, Mauritius, Firaya, Cape Verde fi Yaoundé, Cameroon fa'i. Tarkaanfiin sun carraaqqii bulchiinsa Tiraamp kenniinsa viizaa godaantotaa fi kan godaantota hin taane hordoffii cimaa jala galchuuf taasisuu keessaa tokko yoo ta'u, kaayyoon isaas bal'inaan godaansa gara Ameerikaatti godhamu daangessuu fi namoota viizaa yeroo gabaabaatiin imalanii erga yeroon viizaa isaanii dhumatee booda achitti hafan to'achuudhaaf taasisanidha. Bulchiinsi lakkoofsa hojjettoota imbaasotaa fi konsiloota addunyaa guutuu keessa jiranis hir'iseera. Oduuttaanuun lakkoofsi lammiilee Afrikaa Kibbaa gadhiisanii ba'aa jiranii dabalaa jira jedhame. Dhaabbileen Awutoobisii Afrikaa Kibbaa lakkoofsi namoota gara biyyoota ollaatti imalanii haalaan dabaluu ibsan. Keessumaa mormii yaaddoo nageenyaa fi godaansa seeraan alaa irratti ka'een booda lakkoofsi lammiilee biyya alaa gara biyyaatti deebi'anii dabalee jira jedhame. Abbaan qabeenyaa Awutoobisii Frank Hedebe akka jedhanitti Awutoobisii isa kan teessoo 65 qabu imala tokko gara imaloota 20 kan fe'u yoo ta'u, amma garuu 60 fi isaa ol kan qabatu qopheessuun himame. Imaltoonni tokko firiijii, soofaa fi meeshaalee mana keessaa biroo qabatanii akka deeman kan himame yoo ta'u, hedduun isaanii gara Afrikaa Kibbaatti deebi'uuf karoora akka hin qabne agarsiistudha. Lammiileen Zimbabwee tokko Afrikaa Kibbaa keessa turuu akka barbaadan yoo dubbatan, kaan ammoo yaaddoo nageenyaa isaaniitiin walqabatee biyya gadhiisaa akka jiran himaniiru. Gama biraatiin ammoo koomishiniin mirga namummaa Afrikaa Kibbaa waldhabdee hawaasa hedduu keessatti mul'atu itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibseera. Hokkara sodaachisaa fi walitti bu'iinsa kamuu ittisuuf poolisii fi dhaabbileen dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin hojjetaa akka jiran koomishinichi ibseera. Oduu xumuraan hojjettoonni mootummaa Saawudii hedduun malaammaltummaan shakkamuun to'atamuun isaanii ibsame. Abbaan taayitaa to'annoo fi farra malaammaltummaa Saawudii Arabiyaa baatii caamsaa keessa hojjettoota mootummaa 160 yakka malaammaltummaan himachuun to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Hidhamtoonni sunneen kan to'annaa jala oolan irratti qorannoo sakatta'iinsa walitti fufiinsaan geggeeffameen ta'uu eeree akkasumas sarbama yakkaa fi bulchiinsa hedduu hordofeetii jedhame. Ji'a darbe naazaan yeroo hojiitti manneen qulqullummaa fi bakka tajaajilaatti sakatta'iinsa gara 15,000 ta'uu dabalatee hojjettoota mootummaa 2,365 irratti sakatta'iinsa geggeessee ture. Hordoffiiwwan sana keessaa hojjettoonni 480 taatee sanaan shakkamanii qorataman keessaa 160 ammoo to'annoo jala oolfamaniiru. Namoonni hidhaman sunneen hojjettoota ministeera bulchiinsa magaalaa fi mana jireenyaa, ministeera barnootaa, ministeera fayyaa, ministeera dhimma islaamaa fi qajeelfamaa akkasumas abbaa taayitaa zaakaa gibiraa fi gumrukaa dabalateeti.
yakkoonni isaan irratti himataman sun malaammaltummaa fi aangoo mootummaatti seeraan ala fayyadamuu akka ta'e gaazexaa Saawudiitu gabaase.